Yooyyaa harka foon kam jirtu qeef maatiin maasiif waatiin alaamaan hin nagaa annagaa baga nagaa taatanii waan qabxii lamaan tokko irratti dubbachuun barbaada. Inni jalqabaa haala qabsoon yookaan immoo haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru yookaan akkuma yerootti hawaasa Oromoo keessatti deemaa jiru wal qabsiisee waan tokko lama jechuun barbaada. Negative yookaan immoo waan namatti tolu miti waan natti dhaga'amu yookaan wanta jechaa jiru akkam ture mee itu ajjecha Hacaaluutiin dura maaltu turee fi ergasiis maaltu ta'e hojii akkamiitu hojjetame hojiin sun immoo dadhabina maaliitu of keessaa qaba ture. Achi booda immoo wanti ta'e erga ajjecha Hacaaluutiin booda wanti ta'e immoo fakkeenyaaf hiriira nagaa hiriira mormii biyyoota addunyaa irratti iddoo adda addaatti ba'uudhaa fi lagannaa gabaa yookaan immoo uggura gabaa fi sochii Oromiyaa keessatti ta'e irratti jarreen wanneen kun fiixa bahinsa waan qabu ture yookaan immoo waan injifannoodhaan xumurame immoo yookaan immoo injifannoo maaltu argame achi keessatti dadhabinni yoo maaltu jira waan jedhu kana lamaan irratti haasa'uun barbaada. Inni jalqabaa rakkoo guddaa ta'etu jira maaliif akka irra diddibaa deemnus naaf hin galle. Wanti ta'uu qabuuf wanti ta'aa jiru adda addadha. Waan nama gaddisuudha. Akka sanumayyuu immoo ta'ee akka waan injifannoon jiruutti yookaan immoo injifannoo waan gonfanneetti jimlaa armaan dubbachuun kunis illee waan toluu miti yookaan immoo waan gaarii natti hin fakkaanne. So mee kana lamaan irratti waan natti dhaga'amu jira. Ajjechaan Hacaaluu irra ga'ee yookaan immoo duuti Hacaaluu akka yaadutti seenaa siyaasa biyyattii fuula siyaasa biyya keenya guutummaa guutuutti waan jijjiiredha. Yoo itti duuka buunee itti fayyadamneef jechuudha. Seenaa siyaasa Oromoo yookaan immoo siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiru sana jijjiiruudhaaf humna guddaa qabudha. Badiin nurratti dalagame. Achi booda immoo hidhamuun hooggantootni dhaabbilee siyaasaa Oromoon qabna jedhee itti amanatu itti abdatu lamaan KFO fi hooggantootni adda bilisummaa Oromoo hidhamuun silumaa fincila daangaa darbaa jiru kanarratti humna wayii dabalee ture natti fakkaata. Garuu mee maaltu ta'e sana wajjiniin wal qabsiise kallattiin qabsoo keenya iftoomina hin qabu ture yookaan immoo galma sirriitti lafa taa'e hin qabu ture. Kun diina yookaan immoo qabsoo keenyaaf gufuu wanneen ta'an yeroo ammaatti jiran an jedhee yaadu keessaati inni jalqabaa qabsoon keenya karoora hin qabu galma ifa ta'e seet ta'e hin qabu. So kun dadhabina isa guddaa yookaan immoo qabsoo keenyaaf yoo hin kufa ta'es kufaatii isaa kan itti gaafatamu inni jalqabaa kallattii galmaa dhabuu yookaan immoo galma ifa ta'e kaa'achuu dhabuudha. Maalidha galmi keenya? Fincilli diddaa gabaa yookaan uggurri sochii otoo Hacaaluun hin ajjeefamin dura guyyoota muraasa dura kan labsame karaa lamaan labsame. Inni tokko karaa aktivistootni biyya alaa jiran waamuudhaaf har'a bor nu eegaa itti yaadamaa irratti hojjetamaa jira jechaa turanii. Zan qeerroon biyya keessaa sana akka eegaa turedha kan inni beeku.
immediately waraanni bilisummaa Oromoo karaa hoggana isaatii labsii guyyaa 5f gabaa ugguruu sochii ugguruu jedhu kana waamicha akkasii dhiyeesse jaalalmarroon zan ituu kun hin ta'in ituu wanti kun kachachalaa jirudha Haacaaluu kan dhabne tariitii kana wajjin waan wal qabatus ta'uu danda'a kar tokkoon kar lamaan kara biraamoo humna Oromoo ittiin madaaluudhaaf Habashaan cimna ishee nutti argisiisachuufis waan yakka guddaa kana nurratti raawwattee jirti. Zan ta'ee egaa waa'een uggurri gabaa yookaan immoo sochii dhaabuu kun geggeessamee achirratti illee maal akka nu mudate akka Oromootti maal akka nu mudate ni ilaalla. Jalqaba isa biyya keessaatiin ala milkaa'ina yeroo ammaa ajjeechaa Haacaaluutiin booda milkaa'ina sochiin aktivistoonni fi dhalattoonni Oromoo godhan keessaatii waan guddaa wanti argadhe yookaan akka fiixa bahinsaatti yookaan akka as success wanti ilaale tokko maal inni fincila yookaan immoo hiriira mormii biyyoota addunyaa kanarratti aktivistootaan qindaa'ee godhame sana inni milkaa'ina guddaadha akka kiyyatti kanaaf immoo keessumaati shamarran dubartoota Oromoo biyya alaa jiran keessumaa Minisoota Ameerikaa jiran kan guddaa galateeffachuun barbaada. Hojii isaan hojjetan wanti isaan dalagan waan galata jedhamee bira darbamu qofaa yookaan galateeffannee bira darbinu qofaa odoo hin taane akkanaaf galutti waan barumsi guddaan irraa baratamuu qabullee natti fakkaata. Maal godhanii toltuu tulluu yoo hin dogoggorre ta'ee fi Najaat Hamzaa eeyyama keessan malee maqaa keessan kootiif dhiifama. Hojii shamarran muraasa 5-6 ta'an kun hojjetan waan ajaa'ibaan na ajaa'ibsiisedha. Maaltu ta'e karoora lafa kaa'an maal akka godhamuun irra jiru 1-2-3 jedhanii guyyaa 5f guyyaa 6f 1-2 jedhanii lafa kaa'anii karoora sana immoo akkamittiin galma akka ga'ullee 1-2 jedhanii barreeffamaan lafa kaa'anii eenyumaafuu akka ifa ta'utti kana qofaa miti. Jalqaba duula Twitter irratti godhamuuf duula Facebook irratti marsariitii hawaasaa kana irratti godhamu qophii godhan. Qophii isaan godhan maal inni toolkits waan jedhamu wayii qopheessanii yookaan immoo wanneen qabsoo kanaaf yookaan immoo hiriira nagaa kanaaf barbaachisan 1-2-3 jedhaniitu qopheessanii iddoo tokkotti walitti qabanii as kaa'anii qaamolee dubbisamuu qaban jedhamu iimeelidhaan dubbisamuu warra qaban Twitteriidhaan dubbisamuu warra qaban Facebookiidhaan warra bira ga'amuu qaba jedhamu 1-2-3 jedhanii sadarkaa lammaffaa irratti lafa kaa'anii petitionii yookaan immoo mallatteedhaan wanti gaafatamu wanti itti duramee yaada uummata Oromoo kaayyoo kana bira jiru hundumaa iddoo tokkotti qabee qaama barbaachisuun ga'u petitionii kana qopheessanii achi booda kaampeenii Twitteriidhaaf Facebookiidhaaf ta'u dhaadannoolee adda addaa barreessanii iddoo tokko kaa'anii akkamittiin akka Twitterillee warri hin bananne warri kanaan dura Twitteriin fayyadamne illee kaampeenii kanaaf akkam godhanii akka Twitterii fayyadamuun akka irra jiru 1-2-3 jedhanii viidiyoo qopheessanii barsiisanii akkamitti Twitter akkaawuntiin akka banamu akkamittiin post akka ta'u amazing waan nama ajaa'ibu hojjetan absolute success wanti isaan hojjetan kun waan xiqqaa miti. Maaliifuu qabsoon uummatni Oromoo biyya keessatti godhaa jiru kun warri ala jiru maal gochuu qofaadha kan danda'anii addunyaatti ibsuudha kan danda'an. Sagalee uummataa sanatu addunyaatti ijoollee Kaanaadaatti ijoollee Ameerikaatti dhalatanii guddatan waa'ee Oromiyaa gurraan waan dhagaan miidiyaa irratti waan argan malee keessa jiraatanii rakkoo uummati keessa jiru hin beeknetu rakkoon sun itti dhaga'amee miidhaan sun itti dhaga'ameetu kana warra qopheessan keessa jiru. Qabsoo jechuun kana. Duula jechuun kana. Galma qabdaa akkamittiin galma sana bira akka geessu 1-2 jettee karaa lafa kaayyattaa
karaa sana namni hundumtuu namni irratti hirmaatu qaamni ilaalu hundumtuu hubannoo wal fakkaataa akka qabatuuf sana irratti hojjetta. Akkasittiin waan boonsaa qabsoo boonsaa godhanii baay'ee sin ajaa'ibsiisadha. Baay'ee guddaa galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Kana fincila yeroo ammaa keessa yookaan immoo qabsoo amma erga Hacaaluun wareegameetti kaasee jiru keessaatti wanti tokko jedhee wanti fudhadhu isa kanadha. Walumaa galatti qabsoo Oromootiif gufuu inni jalqabaa yookaan immoo rakkoo inni guddaa kan ta'e qabsoo sana karoora dhabuu galma dhabuudha. Kanaaf jara kanarraati waa baranna waan guddaa galateeffachuu qofaan taane barumsa irraa baranna wanti jedhuuf kanaaf kanaachi warri biyya keessa warri biyya alaati qabsoo biyya keessa yookaan hiriira mormii kanaaf uggura gabaaf sochii kana warri qindeessanii iwaamani malee yookaan akkasa ta'u jedhan malee karaa balballeen cufamu suuqiin banamu akkasa godhamu jedhan malee tokkoffaa akkamittiin akka ta'u yoo isaa akkamitti maaliin akka ta'u wanti lafa taa'ee hin jiru. Lammata immoo yoo wanneen kun akkasii kun dhufan yookaan mootummaan yoo dhiibee dhufe yoo mana cabsee gale yookaan yoo si sodaachise yookaan yoo gaba suuqii kee si saame yookaan immoo si jalaa cufee yookaan maallaqaan si adaba jedhee maaltu ta'uun irra jira tokko lama sadii wanti jedhame tokko lafa hin jiru. Lammata immoo guyyaa shan ta'u guyyaa shan uummati mana akkam baane gabaan akkam saaqamneedha. Mee mootummaan otoo guyyaa shan sana akka barbaadan ta'an jedhee dhiiseeti inni itti aanu maal ture? Wanti tokko lafa hin jiru. Jaamaadha. Adeemsa jaamaati kan deemamaa jiru. Bakka hedduutti fiixa bahiinsa argateera inni guyyaa shanii rakkoon isaa garuu guyyaa shan booddee maal akka ta'a inni jedhu lafa hin teenye. Kanaaf rakkoon cimaan hanqinni qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan hanqinni qabsoo fincila diddaa gabrummaa amma geggeessamaa jiru kun rakkoon isaa guddaan inni tokko karooraaf kallattii yookaan galma dhabuusaadha. Kun isa jalqabaati. Wanti Oromoon ittiin qophoofne inni guddaan tokko immoo Habashaa hidhatee biyya keessa Oromiyaa keessa jirudha. Yeroo mootummaan eegdota Jawaar halkaniin beekumsa isaatiin ala isayyoo halkaniin irraatii kaasuudhaaf ajaja dabarsaa. Waan barbaade waan inni gochuu barbaade hundumtu namni sammuu nagaa qabu yaaduu danda'a waan mootummaan shira isaan xaxaa turani. Jawaar karaa danda'uun hooggantoota wajjin akka haasa'uu yaalee fi namni tokko iyyuu beeka kan jedhu yookaan itti gaafatamummaa fudhatu dhabamnaan fuula Facebook isaa irratti maxxansee achii booda qeerroon bakka jiruuti walitti qabamee mana Jawaar marsee akkamittiin jiraachuu isaa yookaan immoo hooggantoota isaa akkamittiin eeguu akka danda'u mootummaattis addunyaattis argisiise. Bulee isaa maaltu ta'e gochaan mootummaan har'a taasise kun akkasitti bira darbamnaan bor waan biraa balaa biraatti akka deemu waan beekuuf uummatiif qeerroon jechuudha. Magaalota gurguddaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundumaa irratti hiriira mormii ba'ee deeggarsa Jawaariif qabuuf balaaleffannaa gochaa mootummaa kanaaf qabu fuulduratti ibse. Guyyaa sana maaltu ta'e? Akka mootummaan jedhetti nama 86tu galaafatamee jedha. Namoota sana keessaati ammas akka mootummaan jedhetti namni 50 ol Oromoo. Hundumti keenya wanti yaadannu maal inni erga jijjiiramichi jedhamee booddee Oromoon yookaan muummichi ministeeraa yookaan OPDO'n erga aangootti baatee booddee biyyoota ollaatis haa ta'u bakkeen adda addaa daangaarra jiran irraati meeshaan waraanaa akka tasaaf gara Finfinneetti guuramaa ture. Meeshaalee guuramaa turan sana keessatti hedduun qabamee jira. Garuu sun kan qabameedha kan fuudhu namni meeshaa dhoksee meeshaa seeraan alaa dhoksee deemu akkamitti akka of eeggannaa godhu beektu of eeggannaama sana hundumaa keessa darbeetu wanni hedduun meeshaalee hedduun qabamaniiru. Kan hin qabamin magaalaa seenan Finfinnee seenan Adaamaa seenan Dirre Dawaa seenan Hararii seenan yaaduun salphaadha. Maaliifuu kan qabame kana yoo ta'e kan hin qabamin kan itti qophaa'amee utuun qabamin darbee akkam sana hundumaa Habashaan hidhattee jirti. Qabsoon karaa nagaa goonu kanatti jira kanaa wajjin karni wal'aansoon inni lammataa jechuudha.
Jarri kun maal godhan gaafa namoota 86 ajjeefaman yookaan du'an jedhamu sana keessaati gaan 50 wayii Oromoodha isiniin jedheera. Oromoon baay'inaan karaatti ba'eetu garuu baay'inaan kan du'e Oromoo. Silaa of namni sodaachuu nuti irra ture miti hin sodaatamne. Maaliif hin sodaatamne hidhannoo hin qabu. Magaalaa keessa jira hidhannoo namni deeggarus hin jiru yookaan immoo namni kanatti yaade habashaan kana godhaa jirti mootummaan akkasitti uummata warra deeggartoota isaa hidhachiisaa jira uummati balaa guddaaf saaxilamaa jira namni tokko lama jedhee lafa kaayee gara fuulduraatti maal gochuun akka nurra jiru waan nuun qopheessinee fi waan uummata hin qopheessineef uummati hiriira nagaa karaa nagaa mirga isaaf yookaan immoo hooggantoota isaa deeggaruudhaaf karaatti ba'ee meeshaa rasaasa diinaatiin dhumee jechuudha. Achi booda seenaan sun uummati kan dhume Oromoodha. Garuu miidiyaa mootummaattis miidiyaa kan isaaniittis fayyadamanii jarri maal godhanii ajjeechaan sun yookaan immoo namoonni dhuman sun akka namoota saba biraa ta'anii fi kanaafis Jawaartu itti gaafatame jedhanii akka isaan kaampeen itti gochaa jiran amma yoonaatti soba guddaa sana uummatuma Oromoo du'e sana deebisanii ittiin yakkanii dhugaa fakkaatee jira. Amma waan nuti dhuguma uummatni Oromoo nama kan biraa ajjeese fakkeessanii jiru. Ammas wanti dheengadda ta'es yaadatta. Shaashamannee fi naannolee Oromiyaa kibbaaf giddugala kanatti nama hedduutu du'e jedha. Kan du'e gaafa istaatiksii gaafa gadi baasan akka jirutti Oromoodha kan dhume. Maal jechuudha kun? Yaa jamaa. Diina cimaa deemuun mootummaan qixxeetu mootummaa xinnootu Oromiyaa keessa jira jechuudha. Oromiyaan mootummaa sadiin bulaa jirti jechuudha. Uummanni Oromoo mootummaa alagaa sadiin bulaa jirti jechuudha. Sanumaa Isaayyaasiin itti dabalaan afur ta'a. Tokko Habashaa hidhatee jiru ganda qe'ee keenya irratti Habasha mootummaa nuti ta'e lama mootummaa Abiy Ahmed akkuma waliigalaatti PPS jedhamuu fi tokkummaa Itoophiyaa warra leellisan kana inni sadaffaan immoo mootummaa OPDO tun filatamin fedhii uummataatiin malee ishee aangorra jirtu kanaa jechuudha. Kan hundumaa baatee jira uummatni Oromoo jaajamaa. Mootummaa sadii afurtu uummata kana. So kanaaf illee tokko lama inni waan lafa kaanne tokko hin jiru. Akkamitti kanatti itti deemnee namni tokko lama hiikee rakkoo keessa jirru karaa qabsoo keessa jirru hammam akka cimaa ta'e hammam akka lubbuu nu baasuu danda'u namni lafa nu kaa'ee qabsoof nu qopheessee hin jiru. Hundumtuu gadi bahee kotta akkas kun akkas kun akkas jedha. Namni tokko mee ijoollee leevii ba'aa turan keessaatti namni mee hundumtuu akkastu ta'e akkastu iyya malee namni karoorri kanaan akkasittiin karaan itti deemamu kanadha. Wanti godhamu kana tokko lama sadii jedhee namni lafa kaa'ee jira. Beektota keenya illee yeroo baay'ee nan dubbadha beektota gaafa namatti dubbannu waan beektota keenya jibbine waan Tsaggaayee Araarsaa jibbinu yookaan waan Jawaar Mohammediin jibbinu yookaan waan Ittaanaa Habtee Yaayyaa Bashiriin waan jibbinutti fakkeessanii fakkeessee haasaa uummati. No, wanti ta'aa jirutu waan sirrii miti yookaan immoo wanti ta'aa jiru sirrii yoo ta'e illee wanta ta'uu qabu miti wanti ta'uu qabu sanaa oli wanti nuti keessa jiru sanaa ol. So akkas ta'e egaa akkasitti uummati lubbuu isaa dhabe uummati 200 ol uummata Oromoo. Kanaaf hin qophoofne nuti. Qophoofneerraa akkas ta'ana akkas ta'an mootummaa hidhatee mootummaa sadiitu nu bulchaa jira mootummaan sadanuu nu ajjeesuudhaaf karaa barbaada. Yeroo nuti hiriira baanu isaaniif guyyaa gammachuudha. Maaliif? Mana isaanii taa'anii mana keessa taa'ee dhukaasee si ajjeesa. Hiriira baataa mootummaan Abiy si ajjeesa. Hiriira baataa Habashaan hidhatee si ajjeesa. Hiriira baataa milishaan OPDO si ajjeesti. Kana hundumaaf qophoofneerraa. Kanaaf namni nu qopheessi jira tokko lama kanatu nu mudata kun hin jira namni nu qopheessi jira hin jiru. Kanaaf gadi fageenya hin qabu yookaan immoo karaa nuti wanti irra deemaa jiru kun tasa waan ta'u miti waan nu baasu miti. Qophiin keenyaaf balaan nu fuuldura jiru balaan qe'ee keenya jiru adda addadha walitti hin dhufu jennee gaafa dubbannu diina yookaan immoo shaneedha yookaan immoo maalodha. Gatii abaluu akkas ta'eef gatii kun akkas ta'eef jira. Maaster pilaanii 2014 hamma
2017 dhumaatii amma 2018 jalqabaatti amma itoo biyyattiin aangootti hin dhufin mee haa ta'u wayyaaneen hin kufti zan waat maaltu karoorritti yaanu jira inni wal gaafanna turre ammas irra deebi'een dubbadha. Ijoollee silaatii Jawaar faatti siqan Saggaayee faatti siqan ijoollee sira hooggantoota qabsoo Oromootti siqan jedhamu wajjin gaafa haasofnu mee maalumadha jedhu achi booda wanti eegamu maal eegna mee qabsoo kun wayyaaneen deemti jennee tu wayyaaneen sheekin ta'anii kun immoo qabsoo kun immoo karoora qabu garuu karoora sana gadi baasanii dubbachuu dhiisuu danda'u hin fakka akkasiin jedhu miti gan jiru zan wayyaanee down jennee wayyaaneen dhiistee deemte qophiin lafarra waan hin jirreef humni qophaa'ee mootummaa fudhatu yookaan uummanni ijaaramee karaa tokko lama caasaa qabu waan hin jirreef waan taane ilaala. Akka ta'uun irra ture sila yeroo sana mootummaan jijjiirama miti akka jirutti yoo xinnaate mootummaan naannoo Oromiyaa diigame dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundumtu Oromiyaa ishee jedhamtu sana waliin bulchaneetu mootummaa ce'umsaa isaa isuma amma Abiy jedhu kanatti isaan federaalaa qabatanii mootummaan naannoo Oromiyaa garuu dhaabbilee namoota siyaasaa humnoota siyaasaa Oromoo hundumaa hirmaachiseetu kan ijaaramuun irra ture hin taane kun ji'a sadiituun guutiin Abiy waan karoorri Oromoof qabu ifa baasaa dhufe. Sabboonummaa Oromoo akka cabsu ji'a sadii ji'a afurtuun guutiin kan inni dubbachuu jalqabe. So maal jechuutti kaane karaa baaburri hadiidarraa kufeeraa jal'ateera jechuutti kaane. Jallate achi booda maal goona wanti jenne hin jiru tokko jal'ateera tuma jennu yoom geenye guyyaan filannoo akka hin godhamne filannoon barana akka hin godhamne mootummaan gadi ba'ee nutti tuffii guddaadha kun. Mootummaan humna ijaarsa akka hin qabne yookaan humna isaa wal'aansoo wal qabu akka hin jirre gaafa hubatu waan barbaade godhe. Isaan mormitootni maal jedhan dhaabbileen mormitoota fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru. Bullshit. Waa'een fulbaana 30 jiru erga akkuma karaarraa kaateenidha kan tarkaanfiin wanti karaan keenya kana mootummaan amannee aangootti kennan erga ta'uu didee karaan keenya kana jedhamee lafa taa'utu irra ture. Kan ta'u taanaan yaa jamaa hoogganummaan maalidha? Hayyummaan maalidha? Ogeessa ta'uun injiinar dooktar ta'uun maalidha? Kan kana tokko lama sadii jedhameetti siyaasa keenya hiikkoon itti kennamee karaan nuuf hin tarraa'u taanaan. Soon ta'e egaan dhufamee filannoon isin ta'uu kana booda namni waan hin jedheen hin bultu taanaan waan si eeggatu waan biraa jedhamee Hacaaluu nyaachifnee teenya. Achi boodas kan du'e nuyi obboleessa keenyatu du'e, qabsaa keenyatu du'e, qaroo keenyatu du'e, qaroo keenya dhabne nuti. Kan eekamuun nurra jiru nuyi kan warra eekamaaf seera duratti dhiyeessuudhaaf carraaquun nurra ture nuyi kan deebi'ee hidhame nuyi. Mootummaan sassaabee hoogganaa Oromoodha jedhamu Jawaarii kaasee tokko lamaan mana hidhaatti naqe. Yeroo Jaala Raggaasaan hidhamanneetu dubbanne irra ta'eeti. Yeroo Jaala Raggaasaan bakka hojii isaati mana isaati qabamee hidhamuu bakki inni itti hidhame illee hin beekamiin 7-3 ture otoo dubbanne otoo fuulduratti baanee dubbanne tariitii wanneen kana hambisuu dandeenya turre. Hin jiruugaa. Akka uummataatti akka sabaatti waan tokko waan lafa kaa'amee hin qabnu. Qaamni waan lafa kaa'atee jiru tokkittiin waraana bilisummaa Oromoo. Isa moo ofirraa dhiibne. Isa moo daba guddaatti oolaa jirra. Daba guddaa. Waraana bilisummaa Oromoo daba guddaatti oolaa jirra. The only entity qobaasaa kan galma kaawwatee kana galmi keenya bilisummaa walabummaa Oromiyaati. Achi booda uummati waan barbaade filata jedhee namni lafa kaa'atee jiru sana qofa. Warri kaan kan isaan irratti hirkatanii jiran
gaarummaaf gadhummaa mootummaa irratti malee waan tokko karaa kan isaanii waan qaban hin qaban. Namni tokko karaa har'a uummataa jechee gadi baasuu namni danda'u hin jiru. Namni tokko lama sadii jedhee kottu kee beeyta akkas godhe namni jedhee uummata ajajuu danda'u hin jiru. Maaliifuu hin ijaarre qaba uummata caasaa hin diriirsine uummata walitti hin qabne walitti hin hiine kaayyoo kee wajjin walitti hin hiine eessaa sii dhufa. Burjaajii uummati. Adda bilisummaa Oromoo garuu silas qabsoon karaa nagaa nan baasu mootummaan akkasii biyya kana impaayirri kun diigamtutti kun nan baasu jedhee waan murteeffateefu lubbuu koo qobaan qaba lubbuu koo mana kennee akka abbootii isaati. Abbootiin keenya lafa deemaniiti Somaaliyaa Yemanii jedhee Sooriyaa fi amma Filisteemitti deemaniitu leenjii fudhatanii meeshaa baatanii lafa deemaniitu Oromiyaatti galaa turan. Gabrummaa jibba. Impaayira kana jibba jechuudha. Ijoolleetti guddifnaadhaan gaafa dadhaban. Ijoollee isaanitti guddisan garuu maal ta'an? Jireenyi magaalaa baranii kun akkas ta'aa jiru. Ijoolleen abbootiin keenya guddisan qofaan kan jiran waraana bilisummaa qofa. Fudhachuun sitti ulfaata. Warri kaan jireenya jiraachaatu siyaasa yeroo extra time tana keenya siyaasa warra hojjetudha kanatti guddate. Ammas waan ta'aa jiru yookaan waan gochaa jiru qabsoo gochaa jiru tuffachuu koo miti garuu karaa salphaa ta'een dhiisaa saayinsii isaas dhiisa. Dhiisaa waan maatriksiin godhina algooriizimiin godhina siyaasa keenya rocket science hin taasisina. Salphaadha galma kaa'aa fi kun as ga'uun irra jira. Kan ammoo ga'uudhaaf asiin deemna kun yoo asiin nuti mootummaan akkasuma godha yoo asiin akkasuma ta'e kanatti deemna jedhaati tokko lama sadii jira lafa kaa'aa. Kalaas kun uummata kallattii tokko kennaafi kun nu ta'u baannaan kana jedhamee akkasitti wal hubatamee deema. Karaa salphaa ta'een uummataaf ibsaa waan godhamuu qabu. Amma dhumee gaafa success fiixa beera qabsoon gurra gabaa guyyaa 5 jenneera. Then what next? Uummati beekaa waan itti hin beeku. Cabee amma wanni kan ni yeroo torban darbe mana suuqii banannaan banuu didee manni isaa jalaa uggurameera ganaa kaffaltii meeqa kaffalaa ganaa sana irratti ni hidhamaa kana booddee immoo ija hamaadhaan eegamaa kun hundumtuu qabsoodha aarsaa kaffalaa uummati waan amma kana nama dinquu miti. Garuu inni kun aarsaa kaffalee dhaabbateera mootummaan hidheeni yookaan gidirsee yookaan mana isaa jalaa cufee iyyoomseera achi booda maaltu ta'a maal abdiin nama kana maal abdiin uummata kana aarsaa uummati kaffalee har'aa bor maal abdiinsa lafa nuu kaa'a tokko lama sadii jedhaati hin beektu mee lafa nuu kaa'a. Waan lama kaa'eera inni tokko kallattii dhabuu kaloora galma dhabuun qabsoon keenya kufaatii yookaan immoo danqaa guddaa qabsoo kanaaf kan ta'e jenneerra inni lammataa hidhannoo Habashaa hidhattee Oromiyaa keessa jirtu jenneerra sanaaf nuti qophii miti qophii ta'uu akkamitti dandeenya akkamitti kana dura dhaabbannaa xiyyeeffannaa guddaa barbaada kan irratti hojjedhaa isiniin jedha. Inni sadaffaan mootummaadha. Mootummaa kana wanti godhamu hin jiru wanti godhamu holola irratti geggeessuudha. Holola jechuun holola sobaa jechuu miti propagaandaa jechuun soba jechuu miti. Waan isheen hojjettu saaxiluudha addunyaatti saaxiluudha hudhanii qabuudha karoora tokko lama sadii tarkaanfii walitti aansee jiru teechuma dhowwuudha hamma danda'ametti immoo ijaarsa ganda keessa ijaarsa gandaa kaasee ganda qonnaan bulaatti kaasee hamma magaalaatti hamma aanaatti hamma bulchiinsa godinaatti caasaa uummata Oromoo fi caasaa siyaasaa keenya dargaggeessaaf jaarsolii walitti hidhuudha san booddee gandasaa namni hundumtuu gandasaa akka bilisa baasu gochuudha caasaa PP yookaan caasaa mootummaa irraati bilisa gochuu danda'a namni hundumtuu uummati magaalaa tokko 100 200 loltuu meeqa ergitee dandeessi Oromiyaa miiliyoona 60 ol uummata keessa jiraatutti loltuu meeqa ergitee dandeessi hin dandeessu namni aarsaa kaffaluun ergannaaf qeesaa bilisa baasee aarsaa kaffalu akkasittiin dargaggeessaa fi uummata abbootii maanguddoo abbootii gadaa kana walitti hidhanii
waan lafatti argamu tokko gochuuf karoora tokko lama sadii har'a kana iftaan kana yookiin didimuu kanaan yookiin didimuu kanaan waan jedhu lafa kaa'uudha salphisanii kanaanidha mootummaa diineen sadaffaa kan ofirraati mo'achuu dandeenyu inni kaan inni afuraffaan tariiti humnoota biyya alaati akka Isaayyaas kan fa'aa inni Isaayyaas tarii uummata ordinary ta'e biyya yookaan uummata nagaadhaa wajjin yeroo baay'een qabu yookaan immoo dhiibbaa baay'ee geessisuu hin danda'u garuu hooggantoota siyaasaa keenya kana caalaa oppress gochuu kana caalaa miidhaa guddaa irraan ga'uu kan danda'an keessaa tokko Abiyyi bira kan dhaabbatee jiru Isaayyaasidha. Isaafillee karaa nu barbaada karatti waan kan hundumaa moonu rakkoon keenya beekamuu qaba rakkoon qabsoo keenya tokko lama sadii itti barre barsuusii nutti ta'e akka waan itti baramee jiramni hin qabsoo hin fincillaa inni waan tokko argannaa ishee immoo boru waa'ee hin dhabnaa akkas ta'edha. Amma waa'een guyyaan shan dhume waa'een hacaaluu duuti hacaaluu irraanfatamaa jira kaleessa har'aa kaasee jechuudha. Maal ta'e gamaa jira Jawaar Mohammadii fi Baqqalee Garbaa lammii beenyaa fa'aa Jaal Raggaasaa fa'aa Jaal Shubbuut jarreen kana ta'e gamaa jira jarreen kanarra maaltu gaasa jedhu. Tarii kan warra adda bilisummaa Oromoon beeku akka amma miidiyaanis maalis jirutti wanti xiyyeeffannaatti kennameeru Jawaar fa'aadha. I don't know maaliif akka ta'e hin beekani. Maaliif lubbuun namaa yookaan immoo lubbuun qabsaa'otaa adda adda akka ta'es anaaf naan galu abbaan hundumtuu cubbuu isaa furatu yookaan akkuma hubannaati. Garuu wanti amma eegamaa jiru maal inni qabsoon inni itti aanu yookaan fincilli inni itti aanu yoom dhufa jechuudha. Balaan tokko gaafa qabsaa'ota mana hidhaa jiran kanarra ga'u. Hammasitti namni hundumtuu mana murtii ilaala jechuudha. Isa kanaan dura federaala jedhee mootummaa ilaalu isa kanaan dura waan meeqa jedhu amma immoo namni kana yaada jira Jaamaa. Jawaariin Baqqalee Garbaa mootummaan magaalaa keessaati qabee hidhaa gaddarratti qabee Jawaariin hidhaa jedhee namni yaada eega jira. Adda bilisummaa Oromoo akka sanatti biyyatti galee akkas gooti jettee namni yaada jira. Godhame gameeyyii kana mana hidhaa keessa guyyaa tokko buluu danda'u jajjabaatanii gochuu danda'u namni jedhee yaada jira hin jiru. They did it. Habashaatu godhe. Habashaan kallattii lafa kaatee Oromoo cabsuudhaaf siyaasa Oromoo honkuteessuudhaaf ganamaa galgala hojjechaa jirti milkaa'aa jirti. They are succeeding. Kana wajjin kan wal'aansa ol qabaa jiru. Qabsoodhaan Habashaa ajjeesnee mataa boqoo gadi buusnee turre Abiyyi dhufee ol qabee achi booda nurratti mataa baasatte. Kanatti ta'aa jira. Amma yoomitti eegaa jira. Waa'een hacaaluu kanuma. Almost dhumaa jira to be honest. Anaan kanatti dhaga'amu kana. Wanti hafe maal inni the next agenda. Hidhamtoota siyaasaa hiika. Waggaa meeqa guutuu ilmaan Oromoo meeqa dhumteetu Mararaan fa'aa Dr. Mararaan Baqqalee Garbaa eenyu mana hidhaatii ba'an. Sani dhufe ammas dabalee. Jirri kana baasuuf jirri kun immoo akka hiikamaniif ganaa aarsaa meeqa kaffalla. Achi yoo amma waan biraa wanti tokko Oromoo irratti ta'utti immoo eegna. Kana booda Abiyyis bareera. Silumaa keessa Oromoo beeka OPDOdha. Habashaan immoo harree gaarii argatte. Gaangee gaarii argatte ittiin bookkisaa hamma danda'an nu waraanu hamma danda'an. Kanaan dura yeroo nu ajjeesan haadhiif abbaan ilmi keessan bosona seenee jedhamee gaafa ajjeesamu hiriiran baanee beekaan Oromoo barsiisaan yuunivarsiitii yeroo gadi baasamee qalamee bosonatti gatamu yeroo waraabessi foon isaa nyaate namni baanee Facebook irratti wacne malee namni gadi ba'ee dubbatee hin jiru. Hacaaluu galaafatanii guyyaa shaniif waan dandeenyu goone achi booda immoo hooggantoota siyaasaa keenya sassaabanii hidhanii amma akka waan tokko baanee hin gooneef maaltu jira mana murtiitti dhiyeessaa jiru. Bor mana murtiitti dhiyaatu zan boree
beellama guyyaa 15 kenname guyyaa 15 eegna. Gaafa afurri nu keessaa ba'uudhaaf jedhu jara kana gadhiisuu danda'u. Achi booda teenyaa haara galfanna. Zan waan biraa oolna. Kun hundumtuu maaliif galma waan hin qabneef. Soo gara fuulduraatti an ogummaa isaan qabu yookaan dandeettii isaan qabu waan ifatee galma ifatee uummataaf kun jedhee lafa kaa'uudhaaf garuu zeera namoonni kana gochuu dandeessan ala sana jirtu mee walii gala. Mee taati mari'adha. Harroota dhabar gaafa isinitti hima harrummaan keessanii hundumti keessan baqattanii biyya alaa teessanii achumatti adda wal baastu. Uummati tokko ta'ee biyya keessa taa'etu du'aa jira. Baay'ee nama aarsitu. Humna Oromoo, qabsoo Oromoo, humna lubbuu ijoollee keenya bilaash akka ta'uuf ga'ee guddaa taphachaa jirtu. Unless gatteessee yoo waan kun tokko lama akkasitti deemama hin jettu taanaan hamma diinni nu ajjeeste caalaa kan uummata keenya burjaajessee ajjeesaa jiru sin. Adda bilisummaa Oromoo deeggartaa ta'u, KFO deeggartaa haa ta'u, Oromiyaa walaba taatee autonomous taatee biyya Itoophiyaa keessa jiraattu siyaasa akkasii deeggartaa haa ta'u, Oromiyaa walaba taatee biyya mataa ishee dhaabbattu kana deeggartaa haa ta'u, waan barbaade deeggari pan afrikaanist ta'e tokko taatee waa'ee uummata keenyaa tokko lama jettee hamma karoora baastee lafan keenyatti harree diinaa waliin caaltu. Ayitee waan barbaade naan jedha na arrabsaas maalis na tuffadhaas. Anaan kanatti dhaga'amu kan. Qabsoon keenya hamma yoona firii kan hin argatin jiruuf gatii nu burjaajessitaniifidha. Gatii tokko ta'uu dadhabdanii kallattii tokkorra nu deemsisuu dadhabdaniifidha. Fuulduratti kana caalaa isin arrabsina. Kana caalaa tufnee isin ganna yoo gatteessanii rakkoo kana keessaa karatti baanuu maltan ta'e. Waan keessa gootti dhaga'amu sinitti himaa jira. Tun danda'ee tokko lama jedhee lafa kaa'uu danda'ee natti tola. Hin danda'u. Hin dandeessu turtan isin. Baay'ee keessan jira. Baay'ee odeessitu. Baay'ee hiikoo guddaa kennitu waa'ee saayinsii kana ol fuutanii gaffuutanii ciccirtanii nutti himtu. Rakkoo keenya hiikaa hin jiru. Maaliifuu hin ta'u. Hin taane waan hin taaneef irraa bari waan kaleessa ta'e irraati. Akkamitti baasna warra hidhamanii jiran kun akkamitti ba'u akkamitti siyaasni Oromoo bifa qabaata akkamittiin gar tokkotti luucca'ee deema akkamittiin kallattii tokko qabaate yoo cabnes wal duukaa yoo kufnes yoo kaanes wal duukaa kaane yoo galma geenyes keenya yoo hanqannes hanqanna kar tokkorra nu deemsa intaatan taanaan intaatanii bakka kana nuun gootan taanaan homaa miti ofumaa odeessitu kanara guddaa galatooma dogoggora baay'ee dubbachuun hin danda'a garuu kun waan keessa koo jiru waan inni itti amanudha. Namummaan koo kanadha. Hunduma keessan isin kabaja. Yoo dandeessan isinis akkuma koo diina isa alaa qofaa osoo hin taane qabsaa'ota keenya hayyoota keenya warra tokko ta'anii yookaan immoo kallattii siyaasa adda addaatti amanuu danda'u luuqa. Siyaasa ideoloojii yookaan amantaa siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'u. Sun garuu kan inni ta'uu danda'u Oromiyaa of dandeesse keessatti siyaasa adda addaa geggeessuun hin danda'amu. Oromiyaa gabrummaa jirtu jalatti garuu siyaasa tokkoyyuu geggeessuun hin danda'amu yaa jama. Lafatti siyaasa keenya geggeessan uumaadha wantichi. Mee lafatti siyaasa keenya waliin asiif asiin yaada sadii yaada afur walitti finnee ittiin wal falminu ittiin biyya ijaarru lafa sana nu ijaara. Kana caalaa turraan baay'een naara yookaan baay'een isin arrabsa. Boo'icha dhiisaa ta'e al tokko tokko hiikamaa qabsoon hin dhumu. Biyyoo walaba ta'es gana waan baay'ee jira waa'ee dinagdee jira waa'een gara fuulduraa maaltu jira ituma achi hin ga'een waan baay'ee nutti ta'aa jira kanarraa galatooma love you all.